Guyyaa har'aan tana aappii soorii kasinii qabadde dhufe aappii ajaa'ibaa. Aappiin kun namoota bilbilli keessan o'uuf akkasumas namoota zaakiraan yookaan geegibaa bilbila keessanii xiqqoo taatee daftee isin jalaa guutuuf akkasumas kan bilbilli keessan dafee amma ammatti shaarjii isin jalaa fixu akkamitti bilbila keessan isinii qulqulleessuu danda'a ka jedhu aappii ajaa'ibaa isinii qabadde dhufe. Aappiin kun hedduu bu'aa qabeessaa. Aappii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtuu akkasumas warroonni amantaa biraa hordoftanis ashamaa harka fuuna isiniin jecha baga jiraattan baga rabbii sa'aatii kana nuti alhamdulillah rabbil aalamiin. Aappii isinii qabadde dhufe aappii ajaa'ibaa, aappii hedduu bu'aa qabeessa jedhee yaada. Aappiin kun bilbila keessan qulqulleessuudhaaf saffisa bilbila keessanii ol aanaa akka godhuuf hedduu isin fayyada. Akkasumas raam bilbila keessanii illee warroonni raam bilbila keessanii xixiqqoo taate haga 2, 3, 4 haga taate hedduu raam keessan isin vaayirasii irraa isinirraa qulqulleesse akkasumas hallaguu bilbilaarraa hedduu furmaata taasisedha isin yaada. Raamii akkasumas zaakiraa miimoorii bilbila keessanii ka wantoota garaagaraa of keessatti qabatuu fi akkasumas baatirii bilbila keessanii akka baatiriin bilbila keessanii dafee hin dhumne wantoonni garaagaraa isa dafanii akka fixan hunda irraa akka bilisa isiniif godhu hedduu isinii qabadde dhufe. Aappiin kun pilaastoor keessaa argatanii keep poster jedhama. Aappii pilaastoor keessa yoo barreessitan argachuu dandeessanii akkasumas chaanaala telegiraama kiyya jalatti illee sheer isiniifan godha. Warroonni harkaan suuqa keessa seentanii barreessitanii buufachuu isin dhibu liinkii diskiripshinii yuutuub chaanaala kiyya jala isinii kaa'aa. YouTube chaanaala kiyya warri amma dura subscribe goone dheqaa subscribe godhaadha. Akkasumas barnoota garaagaraa keessa argachuu dandeessanii viidiyoolee hedduu waraabeen jira achi keessatti argatanii itti fayyadamuu dandeessaniin jedha. Diskiripshiniin jechuun hinoo bakka tana bakka amma akka qastii tana jechaadha. Diskiripshinii jechuun yeroo viidiyoo waraabee kan wantoota garaagaraa qastii tana cuqaasanii karaa gadii kanarra isinii kaa'aa. Karaa gadii kanarra cuqaasanii argachuu dandeessanii jechaadha. Liinkiilee telegiraama akkasumas aappiilee asirratti gadhiisu liinkii isaa as jala kaahee as keessa seentanii buufachuu dandeessanii jechaadha. Like subscribe gochuu share gochuudhaan jajjabeessaa isin jedha. Akkasumas tiktookii kiyyallee follow godhaa isin jedha. Amma kallattumaan gara barnoota isin dabarsaa. Erga keessa seentanii ulaagaa tokkollee isin hin gaafatu. Erga keessa seentaniin booda akka qulqulleessitan isin gaafata. Erga akka qulqulleessitan isin gaafateen booda keessa seentanii kunoo erga keessa seentaniin booda tarreessan isinii kaa'a. Aappiilee fayyadamtan hunda isaatu akka ofirraa qulqulleessitan. Fakkeenyaaf jalqaba baatirii irraa kaatanii baatirii keessan akkanatti isinii qulqulleessaa akka baatiriin keessan dafee isin fayyadamuu qofaadhaan akkasumas aappiilee bilbila keessan irraa qabdan hunda isaatu yoo vaayirasii qabaate tokkoon isaa akka isinirraa dilatti godhu vaayirasii akkasuma akka bilbilli keessan saafii ta'uu fi qulqulluu ta'u bilbilli keessan noormaal akka ta'e isinii fayyadamu vaayirasii irraa bilisa ta'e jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana irra cuqaasanii erga cuqaasaniin booda sarara kanaa isinii fida. Wantoota garaagaraa amma fakkeenyaaf raamii kun raam bilbila kiyyaa naa qulqulleessaa jira. Raam bilbila kiyyaa wantoota vaayirasa qabatan hundarraa bilisa godhee raam ani itti fayyadamu qofaa kaa'aa jechaadha. Raam bilbilaa immoo haalaan barbaachisa. Warroota raam bilbila keessanii 3 fi 4 ta'e hedduu wanni kun hedduu isiniif bu'a qabeessadha yaada. Raam bilbila keessatti kan shoora olaanaa taphatu bilbila kan akka dafee dalagsiisu godhu raam bilbila keenya hedduu bu'a qabeessa jechaadha. Keessaa qulqulleessuun hedduu bu'a qabeessa. Aappii kanatti fayyadama warroonni raam bilbila keessanii xiqqoo warroonni bilbilli keessan dafee isin jalaa guutu dafee amma isin jalaa guutu wantoota xiqqoodhaan kan isin jalaa guutu jechaadha. Waan kanaan ofirraa ittisuu ni dandeessanii akka bilbilli keessan wantoota isin irra feetan qofaa isinii qabatee taa'u jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana hedduu bu'a qabeessa. Isin garsiise malee jalqaba isin garsiise malee erga keessa seentaniin booda isinuu waan hedduu irraa baratanii itti fayyadamuu dandeessanii jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana gosoota garaagaraa aappiilee siistema garaagaraatiin akka isinirraa qulqulleessu hedduu isin fayyada. Akka erga as keessaa baatanii saffisi bilbila keessanii ol aanaa ta'a. Bilbilli keessan hin dha'u keessa warroonni bilbilli keessan isin jala u'uuf furmaata guddaa. Wantoonni kana godhuun akka bilbilli keessan hin dhowwine godha. Akka bilbilli keessan dafee hin guune vaayirasiin akka hin guutamne baatiriin bilbila keessanii akka isin jalaa hin dhumne godha. Aappii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaa isinitti like share godhaa isiniin jedha.